garaan isii haga mormaa kan ol deemee jira jedha. Nama afur ulfooyte. Mucaanti. Mucaanti. Nabaate tu maabaraan itti ulfeessee. Wallahi hin kolfin biyya gala jettee hin kolfin. Wallahi miti mucaa baaleeti yoo jedhan maqaan jira. Akkuma baaleen kutuun itti yaa'e. Mucaa baaleeti. Akkas jedha nama rabbi mannu. Mucaan baalee silaa sirri. No mucaan arsii ta'uu noontu. Hin fakkoon. Bichaa garuu ijoollee kenna keessaan baatu garasiif gara waan hamaan arsii wanna jechuuf ta'e manni kun booda ona salphiseedhe. Arsii deema danda'a. Akka Dubaayitti malee akka gandaatti jedhama. Kaasoo immoo. Amma maqaan nu bade. Maqaatu isin bade. Baadee arsii miti. Nama ijoolleen baadee maal taate fuula ulfeessa kun daqiiqaa shaniin maalii jedha astagfirullah ummati. Amma koi dubbii mataa mucaan argame. Argame jettee dubbatta. Mucaan argamuu keessaa amma laayivii jira. Amanuun hidhe. Ishee wallaahi billahi warra Dubaay kanatti. Kiyyaa miti jedhaa jira kiyyaa miti. Yoo akkata. Laayivii muktaama bahee naan hin beekina kiyyaa miti eenyuun irraa akkasii ulfooyte hin beeku jedhe. Laayivii irratti amanuu. Mee wallaahi. Rabbi kanaa barkaamilee nama cabsu osoo dubbimaa safara keessaa ta'ee bariifisoo okkee. Laayivii gubbaa bahee yookaan ilma isaa boruka ta'uu danda'u. Sagalee isaa waraabamee gadi. Ammoo kun ilmummaanuu yoo irraa dhalate ilmi ajjeesuu qaba abbaa kan. Wallaahi dhugaa kiyammadha. Jechuun nama bakkeedha. Mee bakka ilma ammoo qulqulluudha ilmi dhalatu ijoollee dhalatu tanaa bu'ii yaadee. Abbaan kee wayii gaafa wayii irratti ilmi kun kiyyaa miti jedhee san uummata meeqa duratti gadi bahee haasa'e abbaaf ilma ta'uu hin danda'u uummanni kun lamuu walii subhaana wa ta'aala. Namni waan haasa'u laallate. Inni bargaraa keessatti illee maramaramaa miire. Jammar haati takka osoo dhugama inni abbaan ta'in ilma keetii jettee waan hin taane waan hin fakkaanne nama hedduu ragaa irratti bayaa jira. Namichi nikaa hin qabdu namichi nikaa hin qabdu jedha Oromoon as jala deeme inni nikaa irraa qabaayyuu. Akka nama ofiisinaa dargee atitti maasuftan rabbi nama haasattara wanna akkana wallaahi inni imseet niga boroonni na kun namuun beeku silaa waraana akka na hamataniif silaa ashitti duraamira silaa waayita daa'ima guree biyyee ittiin gar. Ati daa'ima meeqaan galatte fila? Yoo andaandee hin jiraame. Daa'ima bareedduu takkaan galadhe. Backgroundii kaatan. Ijoollee dhiyoo sanaa sanii. Ka faranjii arge jedhee fiigusan. Haara koo riil faranja nammaa saayii shaawun. Allah. Tanaan Masya Allah. Ta'ee nuti anchiin bareeddi. Gammichi. Masya Allah. Yaa Rabbi intala dubartii naake ani dubartii argachuun barbaadu na dhiisi garuu daa'imummaadhaan dubartii jaaladha. Garuu dubartii argachuun barbaadu. Sila mataa irraa dha'ee huccuu irraa miiccee qabisii babbareeda wayii itti bitee gaafa si waggaa 10 bira ol tarte akkuma abbaa kiyyaa godha. Gaafa sanirraa dhiira taatuun hin ta'a. Dubartiin gaafa waggaa 10 bira tarteen fokkata. Alaabaa biyya kamiiti kuni sagate waan biraa dhufu hin fiiginaan jedhamu. Ilmi dhiiraa barbareedha. Itti shaaffanaa koo daa'imatti teenna. Hoo. Ulfeestan baddan biyyeeffattanii. Daa'imman. Tanii baddanillee daa'imuma rabbiiti.
Daa'imuma turte yeroo wayirra daa'imuma turte. Dama Ati amma booddee. ashitti. Ama birrii waliin guuruu fi siin jedhama haati bakka bultu Aga dhabdee galte maal. deettee masa taa'in simbirroosti bakka. Sami. Booda fi biyya salphinaa san keessaa. Koo higgala Waalaikum salam warahmatullahi. Inshallah. Wallahi nan kibi. Inshallah. Meti keessa Kan sitti ulfeessee badu. Wallahi billahi ini lalajee alaansam osoo da'e iyyuu agarmaachuu. akkana bara akkana sodaanillee gaafa waa'ee dahiinsaa jalqabuma gaafuma waan babbadaa dalaga jettee kaatu ilmoo keetiif gahaa ta'uu qabda. Kudhan Allah wayita namni sin gorsu ishiin jettan. Amma koo ilma akka ta'e birriillee waa akka ta'e. Birrii kaa durba akka nama bultii qabu. Naan jenne rabbi nama asuma. Dubbiin taree beekti. Wallahi. Kau diri jatuh. Maal jetta? Jatuh like beri singgah. Diri kalau tu kersi nama putri jamar. Akkas jennee amanna garuu akka dubartiin teennatti amantu ani hin beeku wallaahi. Dhiirri nama jaalatu qarshii nama hin gaafatu. Yaa uummata naqu ilmi dhiiraa qarshii sin gaafatu. Haga fedhe hiyyeessa ta'uyyuu qarshii sin gaafatu. Never. Wallahi ilafat kawan. Unatanya kariko. Yaaduutu jennee ittiin murteessinu yaada ishee jennee ittiin murteessinu ta'ee jira wanni ta'ee jira rabbitti akka ishee salphise kun silaa salphina ishiinuu kaayyoo biyyaa baate dagattee biyya ormaatti akkana ta'uun ishiitu salphina kanaafuu amma furmaanni godhamu maayini kara biyyaa galuu dandeessi biyyatti akka galteetuma deessu taasifamuu danda'ama saniin booda erga biyya galteen booda deemni mirmaraa godhamee ilmoo kee ta'eef ta'uu baate adda baafatta rakkoo miti sun yookaan keetis ta'e dirqama keeti hin guddista hin gattu waan ta'eef. Kana dhageetta warri seeraanis taatus to'anna jedhaniimi furmaata isii godhanii dhufanii seeraan naa to'atani hin to'atama seeraan rakkoo hin qabu ani dhimma ta'amuu qabu dhimma na ilaalchisu karoora qabu waan ba'uu qabu ba'ee jira yeroo sanitti yeroo an dhimmi kun hunduu asin gahini raawwatamuu qaba jedhee jala deemee kadhee dadhabetti yeroo sun darbe har'a waan na ilaalatu jiru miti warri miidiyaarra ol baase kun furmaata godhee fi ka'ee ana dhufee ammoo seeraan naa to'atu. Dubai jira kunooti hedduma isaan gadangal rakkoon qabu hedduu tokko hin qabu. Fahmi yaada isaa kanarra yaada kennu jira. Sirrii jedhe dhufaniituma si haa gaafatan meeshaan jabaadha. Ammallee dhalchita biraatti illee adeemu. Turuu barakaa argatu wallaahi. Dhalchita biraatti illee gurguruu Fahmi ganniin namaa kabajaa jira kabajaa godhan. Dhageeffatu fahmiif ganniin ana warri asirra maqaan keenya guyyaa 10 yookaan 11 nu xuraa'ee maqaan keenya illee nu xuraa'ee amantaan keenya illee nurraa fuudhame. Baga hattoonni Nasira Din deemas dara bada kaadala jawra balkaaba muka fudus dharee waan jettu sirra kee deemas dara woodaadha ummata zinaa malee waan takka balaguun beekne komanti laayina ani tokko hafte si hordofallee ture si laalallee ture gaafa micaan qeerroon ganni gaggaragalti ani hedduun gaddinatti dhagame micattiin tuni na bira jirtii fi millee duubatti illee haasaa ture nama kamuu ta'e ija takkaan laaltu amantaa ta'e addaan qoottee hin beeyi har'a ani milkiitu nagaarra micattii obboroshiina taatee garaan isii keessi mar'imaan ta'e gabbayee sagalee ta'uu fi didee har'a intala ofumaa diqaalaa baraan jalatti dhalte Dubaayin keessatti garuu shamarran kamuu kan diqaalaan dhalle hin jirtu kan ofumaa obsitee oo barbaadde of keessaa baaftee oo dadhabde biyyaan galatti illee hin dhabamne oo barbaadde dhaltee geessitee zubaalaa keessa geettullee hedduutu jira har'a gabbayee
inni miccattii sanii hin dubbanne intala diqaalaa dhalte ganuu keessatti amantaa keenya keessatti wanta diqaalaa la tokko achumatti morma irraa darbanii jahaada itti ba'anii jechuudha. Waan akkanaa kana dubbatu dhiisiti. Gaafa isin sagalee taatan intatti miidhamte sanii afatiin banni sagalee taatan namni tokko dhufee isin hin laalu. Ani mana keetti banadhee faamin na biraa deemee dhufeeyyuu irraa haasaa ture waan kanarratti jechuudha. Eenyu rakkoo qaba? Gurbaa kana rakkoo qaba qaama ol ka'ee mucaa kanatti sagalee ta'e. Mucaan godhuu baate illiin godhee gaafatu haa. Isa maaltu sagalti? Gaafa Suudiin innaa taachuun dhabnatu isin keessaa qaba koottaa na keessaa fuudha narraa fuudha jedhu sani dhaqeetiin immaa Suudii koottuti wanni kun hin ta'u natu si wajji nyaate natu si wajji dhuge wanni kun yoo haqa ta'e nyaadhe jedhe kunoo Suudiin ol baase nyaadhe maan narraa fidu waddan koottaa innaa taachuun lifdaa wanni jedhu sani dhaqee kunoo maa gaafatuu dhabe maa irraa fuudhuu dhabe yoo kan ammoo gaafa inni akkas jedhu san gaafate aboo anuu isinirraa kafala Oromoo bakka isaa isinirraa kafala yoo ani bakka san ga'uu dadhabellee na qarqaara jedhee maa sagalee dubbatuu dhabe. Har'a intala diqaalaa baraandaatti dhalteetiniin abbaa isiin beeni haadha ofii dhiiftee abbaa ofii dhiiftee diqaalaa dhalteef gabbayee sagalee ta'a. Oromoo wallaggaan keessatti gubatuu fi Oromoo walloon gubataa jiru sagalee ta'uu dhiisa. Kuni waan shiishanii fi waan biiraa ittiin tokko gabbayee dubbatu. Kana waan dubartiin irraa dubbattu malee waan dhirti irraa dubbattuu miti. Inni nama achi olaallu kana jechuudha suuraa bareeda malee keessi kartooni. Kartooni baatan deemna malee sammuu isaa jechuudha. Odoo kartoonii sammuu ijiba sanima jechuudha dhugaa dubbatu baate sobeetiin ni laaqee na qarqaaraa. Kanaaf dhufee jedheen dubbatu. Ani tokkoffaa dubbiin teessan ifaan ifatti isinii baatee jirti. Hubadha. Akka wal keessaa qabdu jalatti hubadha. Akka walii nyaataaf deemtu malee abdi galatoom abdi hedduusi galata hedduusi kabaja galatoom dhageeffadhu faami ganni abdi illee numa maddii jirta dhageeffadhaatu warra jala jirtan mucaa ooroo kan dhageeffad yoo dhuftee jarri si qabsiif dhageeffad wallahi billahi ana faami diqaalaa Dubaay keessa dhalatte takkattiin dhinu takka mataa sin gayyaamna baga ifa nu baate ifaa jente nata guyyaa sagalii baga salphinni keessa ifa isinii bayi hattoonni Dubaay gurra isin calaw ila dhageeffadha. Aftee qarmi qaama mata tokkoon hundaan habiibi qaama gara laafoon gabbee abdiyyee na dhageeffadhu lubbu dhageeffadhu bar anaa faamii amantaa keenya nurraa fuudhanii amantaa keenya ka jijjiiran amantaa keenya nurraa fuudhanii kiristaan maali shawaan oni arsiiseen sagaleen ta'u ishii ganniin bar kiristaana ama masgiida ijaar ijoolleen kiristaanaa fakkeenya mucayyummaan seenan sun birrii gaafa heydar abdii bilisummaa irratti ergiteettu jira maaki jibdan ummanni islaamaa ummata kiristaanaati sagaleen ta'u jechuudha. Baga ifa isinii baate ifaa jente nallee baga ol baate akka isin walii galtanii hattan. Antala saniitiif ofimaa itti guuranii sitti guura isin jedhani haadhoo koo maali hoo ragaa fidane kanatti tuffeessite Bahaamii itti guuree zumaa ofumaa intalattii itti guuree qoricha qaba inni qoricha suudaan ittiin tuqatee intalattii itti tuqe. Isinitti nagaaleetti. Isa namichi isa milkii jedha abbooti qaalaa milkii siin jedhe malee fahamii dhaga siin jedhan malee kiyya salama. Ani qajachuu barbaadu. Milkii matu qoricha nagadu saniin tuqatee intalattii itti dhalchee ni dhamaasee micaa kana jedhan malee waan biraa hin seeyina. Odoo ofii itti dhalchuu baate micaa kana hin qabatu. Odoo itti guuruu baate micaa kana hin qabatu. Wanti itti guursise maalinni maqaa micaa kanaa balleessu maqaa micaa kanaa xureessu xuraa'e kan jennu ofii xuraa'e malee micaan xureessine. Usin jedhu hin dalagatu hin nyaatu hin dhugu ofiitu hin dalagataa jiru usidhee maal godhaa micaa maqaa balleesse maaltu isa galche. Waa'ee kana keessa maaltu isa fidese? Dhiiraa barinni akka nadhoo gadi deebi'eetiin waan argee hoo haasa'u kana isatti hin dhaga'amu. Intala Suudaanii yookiin sale, intala yookaan hin Baangaaliin sale. Ni beeyna dhalaa chaarjatii fi dhalaa ajmaan nu beeyna likki magriiba yoo baate sa'aatii tokkotti galu. Magriiba yoo baate sa'aa tokkotti halkan keessa galti. Likki jalan beeyna. Ol ta'eetiin naasirtu dubbata dubbii akkanaa kan naasirtu dubbate. Nama kuma shanti jedhu. Nama kuma shantu guyyaa keessatti salamaa jedhe maaki jibdan gadi bu'aa micarraa oo barbaadda muka hudduu seenaa micaan waan takka isin hin goone baga sale
guyyaa takka dhaqee osoo deemtanii sanuu maqaa balleessitanii intalti tun jaja urgajjii jahaati daa'ima waggaa daa'ima ijoollee afurii eessatti argate. ወደደን አላ ወደደን እስልምና ለኛ መረጠ